Barsi mataatti namni biyya kun baatee deebisudha. Akka doktora tokkotti akka nama mataa namaa irra jiru tokkotti. Asumaani otoo arraba kee mannee keessaatti deeffatte. Arfannaa 18 duwwaa lama biyya Chaayinaatti jalqabe. Tuttuutanii yoodichi. Akkuma jirutti ilaalatti maaltu qoraqoros geessa. Yeroo nama dhiitu gaara mannaa gashaa nama korsiisanaa jedhu. Na duuba deemanii taasan. Seegalee kaballaansaa tokkichi Ruwaandaadhaan ga'a. Maal abboonni ta'a namoonni mucaa baattan ta'a. Ulfaadha ulfaadha. Mucaa meeqa namatti kun taa'e maaloo dhaabbachaa wanti argeetu. Ulfaadha ulfaadha. Harka fuuni keessummaa keenya kabajaa taate Dooktor Dabala baga nagaan dhuftanii. Egaa kabajamoo dhaggeeffattoota keenya nyaachaa dhugaa qophii keenya hordofaa. Egaa qophii ayyaanaatiin nama baratechaan akkasii affeerraa keenya kabajanii baga nagaan gara labsituu shoo dhuftanii. We'll go to what is experience from Azir. Your name is Dr. Dabala, Burkina Faso, Rwanda, Ethiopia. This is external cultural beginning to baay'ee dhugaadha. Haala nama ajaa'ibu Ingiliffaa wajjin dhalattan fakkaatu. Asmarraa kaasanii nyaarraa qophii ayyaana guyyaa dhalootaati. Akka doktora tokkotti namni biyya kun ija isaa keessa dabarsee mataatti namni biyya kun baatee deebisudha. Akka doktora tokkotti akka nama mataa namaa irra jiru tokkotti. Waa'ee ayyaana kanaa irratti yaada akkamii qabdu? Ingiliffi gurra jala si baate natti fakkaata. Barachuun cubbuu hin qabu. Qaama ofii dhiqachuun mana fool jedhutti ani beekeen fudhee dhufe. Qophii ayyaana du'uu Yesuus Kiristoos yeroo yaadannu nuti akka hayyootaa fi biyyi kun qabdu ija keessa nu laaltu jechoota nu duuba gooftee deemtu jecha hayyootaa jedhan kanaatti du'uun Yesuus waan guddaa du'aa ka'uusaa akka dinqiidhaan kabajaa jirra kunuun. Egaa kabajamoo dhaggeeffattoota keenya nuyi guyyaa dhalachuu kabajaa jirra. Hayyoonni keenya immoo guyyaa du'aa ka'uu kabajaa jiru. Dogoggora baay'ee akka irraa barattan abdiin qaba. Ingiliffaa Oromiffaatti yeroo ni xiqqoo na rakkisa. Diis jedhama Ingiliffaan dhalachuu diis reet waan garasitti fidootti xiqqoo dogoggora ta'a malee sanuma asumaani otoo arraba kee mannee keessaatti deeffatte. Arrabni Phaawulos dheerate jarjaradha. Kanaaf asumaan waa'ee kootoon si kaase asumaan akka galtee si ta'uuf yeroo nama dhiitu gaara mannaa gashaa nama korsiisanaa jedhu. Na duuba deemanii taasan. Seegalee kaballaansaa tokkichi Ruwaandaadhaan ga'a. Na duuba deemanii ani immoo waa'ee koo baay'ee dubbachuu baay'ee jaaladhu. Namoota waa'ee isaanii dubbanne keessatti ramadamaa. Kanaaf arraba kee xiqqooshii. Galatooma akka isin eebbisu. An jarjaru Pheexroos ture isinillee Phaawulos jettanii rakkoon qaba. Phaawulos Pheexroos. Tokkuma.
haa ta'u kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa qophii keenya haala gaariin hordofaa akka jirtan abdiin qaba. Kanumatti aansuun gaaffii ta'an isin akkami fuutaniittu maatii qabdu ijoollee qabdu haadha manaa meeqa qabdu? Bakka kanatti hayyoonni baay'een ani haadha manaa dhaabbataas waaqa hin gaafanne. Haadha manaa dhaabbataa hin qabu hin barbaadu waaqnis hayyoota haadha manaa garagaraatu asii yeroo akka garagaraa deemnu tokko baanneen deemnu tokko fuudheen ture sirnaa fakkiifti yaa Salamoon ambiraatti jijjiirradhu anaanis akkasuma hayyoota Salamoonii walla fakkeessu ogummaa kana wajjin kanaaf akkasuma ammaa lamummaan qabaa dhaabbataas hin barbaadu maal godha? Kitaabni qulqulluun tokko fuudhaadhaa isin immoo wal guddisaa jirtu. Maal godha? Salamoon maqaa Salamooniif tokkuma. Gaariidha. Kakuu haaraa keessa jiraattanii kakuu moofaa keessa jiraattu jecha. Kakuu haaraa moofaas maal godhu ijoollee? Gaara garummaa qabu. Haa ta'u galatooma. Gaaffii keenyatti aanu odeeffannoon qaburraa kaasee faarfannaa baay'ee akka jaallattaniif namoonni baay'een immoo faarfannichaan akka jajjabaachaa turan abdiin qaba. Mee faarfannicha ammaa fi meeshaa muuziqaaleen bira jiru afaanuma keessaniin akka nuyi jettan hin barbaadu. Faarfannaa 18 duwwaa 2 biyya Chaayinaatti jalqabe. Tuttutanii yoodicha. Akkuma jirutti ilaalatti maaltu qoraa si keessa? Maana siin jedha fuuldura sanatti deebisee. Biyya Chaayinaatti baay'een faarfadhee simbirroon waaqarraa caanii lageen ka'anii dhaabbatanii mootiin biyya sunii illee nyaataaf naaf firiinan didanii natti hin tolle guyyaa suni. Faarfannaa tokko ani yaadadhu yeroo sunani jedha baay'een jaalladha. Daawitiin fibbee qullaa buusee lafa gangalate simbirroonni tarcaanii qullaa isaallee dhossanii jedha. Akkasumatti baay'ee macaafa dubbistuu ayyaana qabaan ta'eef nyaachaa gaaffii keenya nu deebistu. Gaaffiin itti aanu isin akka beekaa biyya kanaatti dargaggootaaf ilaalcha akkamii qabdu yookaan egereen dargaggoota kana biyya kana akkam ta'attanii yaaddu? Ishii kana ilaasee yoo ta'u irraa fuudhee dubbadhe dargaggoota gaaffii kana yeroo achi as seenu arge maqaa kee wajjin akkati jalqaba na gaafattadhee yaada. Garuu akkaati jooraa jaawwaraa taate otootti na gaafatu dhiisuu keerratti hambare. Dargaggoonni maal keessa jiru garamitti deemu isa jedhuufi dargaggoonni bajaajii keessa harcaa fiiginaa fiigu gara gafarsaatti kaatu maal godhu? Waggaa bajaajii keessatti isaan agarte kana gafarsa qurxummii kiyyeessuu deemaa jiru moo maal hojjechuu akkuma jettanii yaaddu? Ofumaatti namoonni saarii yoo lagichatti kana tilmaame. Haa ta'u yaada harcaanii maal godha? Baay'ee dubbachuus isin barbaachisu malee baay'ee dargaggoota. Hayyoonni immoo irra daddarbu. Kaataa raba keenya xinatti gootu kanatti. Nyaadha rakkoon hin jiru. Haa ta'u gaaffii keenyatti aanu gara yeroon keenya gabaabachaa waan jiruuf gaaffii gara dhumaa gaaffii muraasa isin gaafadha. Amma shaaworii keessaa baatanii dhuftan fakkaata. Amma foolii godhagee namni duruma si dachee karaa kana dura hayyuutu jira beekaatu jira jedhanii fiiganii dhufanii kabajuma keessanii kan dhufe. Akkasii si galee
namni baratechaan akkasii gaaffii keenyatti fufna. Wangeela baatanii waldaa kiristaanaa dhaquun barbaachisaa moo barbaachisaa miti jettu akkayyuu tokkotti si. Gaaffiin kun gaaffii haala yerooti. Dhaloonni ani wangeela jireenya korraa dubbista baatanii wangeelaaf yaadannoo waaqa malee wal danda'u. Maal gochuun akka silkii mana kaayee wangeelaaf yaadannoo waan danda'u. Sababni isaa wangeela baachuun anamma wangeela jireenya korraa dubbista. Kuni wangeela amma kana keessa wangeela jira. Bakka hundatti wangeela baattee wal danda'u taanaan maal gochuu danda'a? Maaliif danda'a? Dhugaadha. Akka namoonni sooshaal miidiyaa irratti hordoftoota baay'ee qabdu miidiyaa tiiktookii, feesbuukii, tiivii keessan irratti dhaloonni kun fakkeenya akka ta'uuf xiqqoo ishii kaameraa fuuldura waan jiruuf yoomuu nyaatayyuu obsuu wayyaa. Anamma naruutaa saba siraa boqotee jiraani. Maaliif dubbachuun saba kanaaf dubbadhu saba kanaaf nama dubbatu dhabne jennaan ayigaa sabni siraa ijaaraanii dubbatti daakuu godhee sabni sun daakuu isaanii. Baay'ee dubbistu rukutame saba Gibxiitii isheen Israa'elitti dubbatanii. Gibxiin Israa'el keessa jiraata. Maal taate gubbaa? Gara gaaffii keenyaatti deebi'uu fi waa'ee wangeelaa irra jirra. Dhaloonni kun fakkeenya isin godhatu mee kitaaba qulqulluu moo macaafa qulqulluu baattanii jirtu laata? Dhaloota kanatti agarsiisaa akka fakkeenya isin godhatanii fi baasaa itti agarsiisaa. Amanuu dide Teetiroos guyyaa tokko Yaaqoob argeetu iddoo bishaan horii baasan. Waanuma egaa akka keessa galleen dubbinnu miti ruma keessa dubbinna wangeela kana. Singalee akkatti gubbaadhumatti nuu galas nuuti. Kanaaf inamantuu akkuttiin namni baay'een oo amanee mucaan kun wangeela baatee deema yeroo hundaa kanaaf dafqaa kanaaf jedha. So kuni keessa wangeela jira wangeela yaadannoo iskiriptoo jira maatti goota. Haa ta'uun gaggabaabsina baasaa itti agarsiisa dhaloonni kun isinirraa baratu. Mee waan amanuu diddanii ta'uu wallaale wangeela jechuun jireenya keenya irraa dabamudha. Sigale? Maaliif barbaachise wangeela baatanii wangeela bu'uudha? Manatti dubbiftuu dhaloota wangeela baatee deemee wangeela qaanes. Hin barbaachisu manatti dubbisuudha malee maaliif barbaachisa? Hin gorfamu akkaayyuu tokkotti hin gorfamu kun. Egaa kabajamaaf jaalatamoo dhaggeeffattoota keenya dogoggora baay'ee akka ilaalaa jirtan abdiin qabaa. Isin macaafni qulqulluun maal jedhadha? Inni immoo akkanaa akka inni jedhu argaa jirtu. Haa ta'u gaaffii keenya gara xumuraatti geessaa jirra. Kanarra gaaffii lama darbaa isin gaafadhu. Waldaa akka hayyuu tokkotti waldaa kiristaanaa dhaquun barbaachisaa moo barbaachisaa miti deddeebi'anii waldaa kiristaanaa dhaquun? Waldaa sakkuu nama kanaan gorfamudha. Maal godha? Kun wadaatuun fagii waan ta'eef wadaatu dhingaa. Amma ijuma daakuu kana baachuun akkanatti ulfaachaa loonaan beeku hin barbaachisu. Sabni Chaayinaa kudha torba jaatamii saddeet torbaatamii tokko muraa saddeet dhaquu dhiisee oolu. Barbaachisu nama kana. Asii keessa beeki hinan qate musliim hinan qateedha. Ajaa'iba yaada ajaa'ibaa kaastanii. Kanaafuu akkaayyuu tokkotti guyyaa sanbataa uffata keessa miiccadhaa mana puulii dhaqaa DSTV dhaqaa jettee jajjabeessaa jirta. Kuna puulii waa DSTV keessa isa waan barbaachisuun kun gaariitti guyyaa meeqa yoo qabne. Atoo kabajamoo dhaggeeffattoota keenya barumsa guddaa akka irraa fudhachaa jirtan dogoggora isaa wajjin abdiin qaba. Akkaayyuu tokkotti
isin labsituu shoo hin daawwattu? Facebook isaa follow gootaniittu? Follow gootu. Yaa. TikTok isaas? YouTube isaas? Isa kaanu follow goona, isa kaanu isaa waliin muumbaafne maal? Gaariidha. Hojii achirratti ta'aa jiru hojii babbareedaa TV keenya itti dabsituu shoo wajjin tokko taateetu achirratti hojii gaarii yeroo darbillee wanta achirratti darbaa ture. Daara haaraa akka biyya Ameerikaatiin dhufe kallattiidhaan qaama miidhamtootaaf dabarsitee kennite akka dhiyyoo tokkotti maal jettu isin hojii gaggaarii TV keenya hojjechaa jirtu irratti? Achirratti gorsee dadhabe. Ani sagalee Phaawulos seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti yeroo barreessu rakkataa naa gargaaru. Seera uumamaa boqonnaa tokko illee Waaqayyo jalqabaatti Waaqaaf lafa uumedha. Macaafa dubbisi. You are ready to go to. What is your mind? So laalee ture. Uffata maal rakkataa tuwisu nutu yoo uffannee yeroo muufa eegalee wayyu haaraa tuwisu maal barbaachisa? Kana qofa miti rakkataa gargaaruuf rakkataa ta'uu qabdu. Amma uffata yoo bitadhan yoo xureessi yoo citeedha hin kennu. Uffanni kee rakkattoota wajjin wal fakkaachuu qaba. Uffanni isaanii wal fakkaachuu qaba. Hin barbaachisu. Otoo uffanni xiqqoo ishiirraa kenname galtee nyaattuu qabu. Wanta as gubbaatti sirriitti dubbachuu hin barbaadu. Argaa yeroo dheeyyaadha. Hin barbaachisu. Mana kiraa keessarraa. Maal rakkataadhaaf nuti wakkeenyattu maal keessarra ijoollee? Mee isaan haa rakkatanii ofumaa xiqqootu jennee wayyaa. Rakkataa kana ol guuranii nutoo anamma naa kennu faayee yaadaa ture yeroo sun shaammaa fudhannee achi fidanii isaan jechuun maaliif barbaachise? Akkas akka hayyootaatti hin gorfamu. Maal jedhu hin gorfamu. Kanaafuu gargaaruu qabu jechuudha. Otoo yaadaan ala ba'uu baatte indeeksituu isa qaba ingiliffa siingalu si'an maal godha waan siingalle sitti gadi naqaa itoo. Haa ta'u kabajamuuf jaalatamoo dhaggeeffattoota keenya amma ammaatti sannoo dhaggeeffachuun keessan guddaa isin galateeffannaa. Ani turtii kana kanan taasise gaazexeessaa Yaadasaa Deemaati. Dr. Dabalaa wajjin Dr. Dabalaa gaaffii koo isa dhumaatii kuni amma tokko jireenya akkanatti jiraachaa jirtanii amma sa'aatii ammaa kana Gooftaa Yesuus deebi'ee dhufee jireenyatti gala jettanii yaaddu? Gaaffii dhumaanii ishee kana guddee keessaa amma hin dabarsitu ishee kana guddee ishee haa ta'u rakkoon qabu miidiyaa ta'u akkaataa ammaa kanaan anumtuu harka namaa abjuu gootiin qilixoota asuma miidhaatti galuudha. Yakka jettanitti wantoonni jedhee amma ganna qaawwalee kun hunduu natti dhufuun naannoo nan dibadha. Waan natti dhufe amma kana buttee baata. Kanaaf abjuu gootiin karjalleen bulaa qilixoon bulaa siqqee ufajjeesu laatan jedhaasi ufajjeesuufis immoo du'an sodaadhee eessan dhaqaachiin boodan jedhee wanti isaanaan galu takka beekaa ta'e takka beekaadhaan jedhanii gaganna qemalee homtuu. Of ajjeeftanillee si wallattu furmaanni kanaa jira. Furmaanni kanaa jira maal seetanii amma gaa guddaan Yesuus caaluun jiru Waaqayyoon Waaqa araaraati. Kanaafi falli jira kottaatii qalbii keessan jijjiirradhaatii gara beekumsa dhugaa isa kan Kiristoositti deebi'aa. Beekumsi biyya lafaa goyoomsaadha. Waaqayyoo ogummaa ogeessota lafatti dabaleedha sagaleensa. Kanaaf falli isaa na hordofaa kottaa biirootti qalbii jijjiirrattaniitti jireenyatti galtu. Ishee kana isin kottaa miti? Akkuma qabu kottaa.
Amen.